السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota fi daawwattoota keenya jirra jirtu alhamdulillah nagaa fayyaa jira. እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? የሀገሬ ልጆች መተናል ዛሬ። መተናል የትም እንዳትሄዱ የሆነ ፕራንክ ልሰራ ነው። እስከ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። የትም እንዳትሄዱ እስከ መጨረሻ ተከታተሉ። ዳወቶታ ፊ ከበጀምቶታ አናኖሾ ጅረጅቱ አኒ ነከጅራ ተለቲ ተካ ፍራንኪ ጎቹ ፊንዴማ السلام عليكم. هلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دم ما جرتا دير والله الحمد لله كمان ما كسر باري قلقلة يروتي نادا والتساني وجرى جرايو أنا أرجعني ما أعرف نادا والتدرتيو ما قوما جالس كان كم دولار تاهي سجرة قليرة ما هو قال لي ليس قافتشو خير إن شاء الله. جارسكية حبيبتي أنت إيش فيك؟ جارسكية قافونا قافتمو أكم دبينا قال لي إذا دينقد اللي جارسكان كي حدث كاليساس دينقدس مالي تربان قوتوك استينا قافتوف راكون جدوك يسنجروا ماني ودي أبدأتو يو حتى سيريسي كوستر جتنا جتا سنو لا يا سالفة سيدي تمو أتوقع كان نانجت لا جتون كيا نقافت ما تيميتي جارسي كان كيسي جمع يجو سيقافة دي جارسي كان كيسي قلي يلي أكو مدوران سيقافة دوتي سيقافة دي فأنت عرفت مال تجرى خيرو مكيراتي ما قافون دنا ما قافتاني تربان قوتو قالي ركلاس قالي الحمد لله نقان قالي سنجيمي ما شاء الله لا افتيتون قالي سس دينقدس ما سير جالت ترتمو كم نانقال دبي هاي سيري ما جارسي كان كي جالتاني ما لاجئ ولي دبي برهي فكاتا واني بركانا ما هنقلو بيتا شك ما هو أما وامبرات بقمال لي اتفقات واسو jira mitire yoo namni tokko hora deddeebi'e waanuma kaleessa siin jedha dhallee siin jedhe hambeetta abbaa mana hiyya waan jaaladhuuf hin shakka. Kanaafuu maali rakkoon isin jidduu jira? waa walii qabdammoo akkam dubbiin naa galuutti bar isa torbee kana guutuu galeeraa nagaumaan galeessi hime dadhiftee na gaafatta galgalas naa dawwalte. أنا ما بيت براشة كده ما أنا simarraa نامون دراشة shakke كده سقافة شو كده كوتي simarraa shakke namni na deddeebi'ee na gaafatu si tokkocha malee maanni ijoolleen bakka nagaasi baga rabbiin nagaasi galchittee na eebbisti. Namni akka kan kee gadhisee gizee hedduurra deddeebi'ee galee akkamiin jira? Maalirra jira? Eessa jira? Akkam ta'aara? Ishaadha. Keer. أنا هم تكونت الرابر بعدين جلوا برباد ما تيك توك فيسبوك هرا كبر بعد داونلود كده كبوزة هو دين هاسا أولو عن جالس كان كقبامة بيجر الرمان برابيتي Laalaa waangoota jiramaa diriira deddeebitee haasoftaa irra deddeebitee na gaafattaa naa himimee waan rakkoo jiru yoo jiraate. ركماني رجمان جرارت ما خير إن شاء الله تويو
dhugamaan jiraara kamaatti qoosaa hin jiru ka abbaa manaa irratti obbolummaaf si gaafadhee bare waa obboleetti tiyya taateef jedhan akkuma kana namarraa guurti bara abbaa manaa malee nama abbisti ijoolleen obbolummaa akkasii hin jiru laa obbolummaa akkasii hin jiru sin gaafadhu jaarsa kan ka'an gana ati obboleetti tanteettiin jaarsa kan shakkitu fakkeenyaaf yaani bira dabarsame kaa'ame dhadhistee na gaafatte waan ta'eef asilama ittiin kun maaliif torbee guutuu galeeraa nagaumaan galeenne na eebbistanii huddisan ijoolleen na deebitee na gaafatte si qofaadha. Ati akkamillee shittiin marra 2-3 dhufteeti abbaan kee manaa kee galee eessa jira akkamin jira maal taara maalirra jira maali hanchi kana hunda maal olii qabdan duu. Maal olii qabna sila lakkoofsa olii qabna tanaan tura olii furillee olii haasofne moo sila shakkiin kan hunda si qaasi maali atu iyyuu. Ani shakkee beektaa bilbiluma kan kee jedhiftee waa'ee isaana haasoftu akka duraanii dalagaa akkam naan hin jettu nadda wallahuma isaana haasoftu maalaa godhure anduuba hay maal taatiin tallee. Maa isaa maa isa jaaladhee guutii qabda. Ada keeriilee yaadanii namaa fi nama gaafachuun illee yookiin jaarsi kan kee akkam fayyaa qaba nagga qabadhanii nama gaafachuun illee bara kana shakkii ta'e mul'ateera. Laala obbolummaaf si gaafadhe namaan jettanii namarraa guurachuu laala bara maaliif si gaafadhe obbolummaa taate malee obbolummaa si gaafadhe malee jaarsa kan kee ani maalirraa fedha. Ayyoo barbaade feesbuukii kanarra dhiirri guutee hin jiru wajjin janajjanaan bulu edanne noo fedhe yoo fedhe jechuun fedhe malee. Keefitti feenaanii meeqa abbaa manaa kiyya ka biyya galee dhiftee dawwaltee na gaafattuuf ani guutii galtu ilaala dhugamaan taa'arta moo akkan qoosa abbaa manaa kiyya irratti hin beeku laala irraa lashi jedhe ammaan booda jechuudha waa'ee abbaa manaa kiyya natti nasee. Argaa isaa abbaa warraa kan kee qabadhu zooriin kaayoo barbaadda amma badaan haasofsiisuuf akkana gaagaartaa. Akkamitti arrabsita abbaa manaa kiyyaa bifti? Arrabaa miti baadhadhutuma zooriitti hin jedhe malee arrabaa miti barkun jedhaan bu'in akka shakkiin akka sinseen. Nama jaalata ima arrabsanii yookiin nama jaalatanii. Aduun jaaladhaan. Mungkin hin beekamu bar dhalaa zaman kana harkaata goote bar obbolummaa jetteeti achumaan sirraa qolti beektaa. Atuu harkaata godhu jirtaa baram anaa miti. Laa ani fedhu laan bara maammadoon qaalii ta'e kanatti abbaa manaa namaa dhufaa isa yeroo lafa bade maammadoo si bira qaalii maammadoo. Namarrattuu dhabamaa raabifti ka qabdan jabeeffadha hin jiru maammadoon badeera addunyamarraayyuu kanaafuu tabiyya jirtullee lola'anii oofanii tabiyya kana jirtullee mana hidhaatti oofanii hin jiru namni jabeeffachoodha habiifti. Maal saree yoo balleetan hin jenne tamamaniidhaa jirtu yoo qabanii biyya galche isuma harkifannaa biyya galle rakkoon qabuuf makan keetuma jabeeffadhu ittiin nama shakkini. Hin shakkee. Akkamitti shakkeen abbaa manaati bar. Waan jaarsi sun jedhe dhageettee sheetichi baalee sun jaartii tantee nu mul'isaa jedhanii jedhe. Anuu laalee hin quufne maal isinitti mul'isaa. Milaal baate orrummaa ollaatu gaafa ramadaanaa yoo arge akkam jabaatee jedhe. Akkasanii waa'ee abbaa manaa kiyya nan gaafatin ammaan booda. Ana bira qaaliidha. Dhageesseerta. Sin gaafadhu bara. Sin gaafadhu kalaas. Dura si gaafadheef dhiifama naa godhiisi halkan gaarii siifaattu. Haasay. Homaa jiru naa himime maal qabda tanaan dura olii haasoftanii haasaan qabdanire. Haasaa maali maraatti wanni? Haasaa maali? Maaltu beeka?
Saahibni saahiba irraa fudhata. Obboleetti irraa fudhatte. Situ lakkoofsa naa dabarsitee na shakkita moo maali shakkii akkanaa kun? Shakkiin duddaaf garaa jedhan osoo hin beekne. Hin barre ka haasawuma beektu na shakkisiisee beekta torbaa inni gale kana hunda ka duraan naa hin dawwalle naa dawwalte abbaan manaa keessa baadiyyaa moo magaalaa jira akkamitti jira maalitti jira maachi anu takkatti dawwalee fi dawwalaaf hin jiru jedhiftee kana gaafattu sila maali shakkii namatti uumume atumma hasabii. Shakkii takkaallee namatti wanti uumu hin jiru akka nama tokkootitti akkuma nama duraan olii haasa'u si gaafadhe malee akka amma atitti fudhatte kanatti illee fudhannee ati qaba akka itti fudhatte situ beeka. Ani hin beeku bolaas halkan gaarii si haa ta'u. Laala halkan gaarii wayituu hin jiru abirti haasa'e ofirraa mee maal jechuu? Sijjammari obbolummaa. Nama jaarsa keenya jira gaafatartedha maal wajjin haasa'a? Ati Ana tu aku jaarsa kan kita apa mau? Kaki akkana kun hundi maali? yaa ismayyaa binti ani qarayoon aadaa waltuuma isaatu natti naasoftu haga inni galee dhageette kana illee shittiin cadhiftee marra 3-4 na gaafattaa siin jechuu shakkina uume malee bari waan biraati miti sisteroonni tiyya gisee takka na gaafatan natti hin deebi ati saayimni tiyya hin feeta abbaa manaa koo akkam Akkanuma si gaafadhe akkuma duraan si gaafadhe wanta arofni maali halaas. Laale wanta hin cadhiftaa iyyuu bari laale itti asaamaa dubbachuuf cadhifte waan si jiru wanti oduu waan sin jirre ta'e yoo na qabitii buufte laa dubbii waan keerraa iyyuu naa galaa beektaa laal ammoo laal. Hayyee. Dubbiin kiyya maaltu sii gale waan sii gale keessaa dubba. Takka bulaasof laale waan jiru oduu ana ta'e wannan jira doo. Kan keetti jiraa nagale kaasi jammar kan akka xiyyaanne yoo si deebi'e bari giraa si galtee sin jallis ta'ee akkam godha. Hayyee kalaas ilaal obbolummaa kiyyaaf kan kee hadhaan booda hin dalagu yoo naa dawwalti waa'ee abbaa manaa kooti makaanatti na hin tayyib an abbaan manaa koo naaf qaaliidha. Dabarsee faate takkatti illee kennuu hin barbaadu. Dhageesseerta. Abbaan manaa beena maqaa meetii buyyuu qaali. Garuu abbaan manaa kan kee odoo lakkoofsa nama lakkoofsa kiyya isaa ani hin qabu. Lakkoofsa isaa ani bira jiraadhee yookiin lakkoofsa isaa fudhanne akkamiin naa shakkuu dandeettallee itti galee jabeeffadhu anaa shakkuu dhiisii nama as jiru. Inni biyya jira as jira. Kanaafuu itti galatamu. Tolini hagan hunda haasofnee godhanyummaan kamiimiyamu. Hayyee akkana jetta. Siidhiisa fudhu kolaas. Maalirraa godhan? Maal isarraa godhu? Ka maalitti hin goone dhiftee na gaafatta bara ijoollee akkanaatti kun ilaal abbaa manaa namarraa guurata. Obboleetti tiyya ati saahiba tiyya maalitti godha kaar inshaallah. Ilama dhiirri dhabame jaarsa keetti lattafa uummanuu dhiirri dhabame ganoo hunda dirreerra. Hin jiru haasaa kiyya yoo dhageette Muhammadoon hin jiru jabeeffachuudha ta jirtu qoosaan hin jiru laal akkasitti Muhammadoon qaalaa'eera. Ofumaa jabeeffadhu halaas ta'e sirrakkisini. Hayyee. Astagfirullah. Maaltu barsiisare? Biraan keessirra dalagadhe wallaahi. Biraan kee akkana eessa jira waan garaa yaadde machiin qaasti jedhee rooma. Wallas. Sama wallahi si sabe. Astagfirullah. Biraan keedha.
برانك جاي ما سرد لقيرة طيب. Biraan kin jedhamu kun waan magaalaa si yaadde gaattee amma dhiifate. Obseen haalaaf nagaan bulu. لا دماغو دماغو. لا 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 وانت قرا يا ديتي سجمري أولو يوم بيتا وانت يفي أنني قوسا ما في بيتا يعني برانكي رد لقد أنجليتي سيدا ولي مالي وان براتي متي أتي سامبيتو نسيم بيكو أتي صاحبتي يا إيسا والبيتن كاري ما في أني يادو ما تنان في ناني مالي فكازلي رتين دلقو جدي مالي في يادا كان متدورين كوني إرقا وان قبو في لفاكاسي مالي أكو مكانا فرانكي يو نمني دلقو فرانكي واهوي رتي كاف ميتي مالي زنبيلو متي هنجرا بيتا دما نولي نجرتامي injira ma sahibbonni tokko ijoollee hiriyaa taatee si dhiyaattee kan abbaa manaa sirraa fudhatu hin jirani beektaa ani ofii kiyyaayyuu waan argeeru jechuudha. Nama atiin hiriya jettee harkaa nyaattee isiillee nyaachifteetu abbaa manaa namarraa fudhata. Awwaan kanarraa uumeetii maaliif akka firaankiitti dalagee hin jenne yaada kana waan ofiillee argeera waan ta'eef kanumarraa kaasee jedhee ati mee waan kanarraa waan jettee qabatte. Tadureen kun barumsa namaa haa ta'uuf hin jira. Yeroo hedduu sooshaal miidiyaa kanarratti waa argine waan dhageenye awwaa ija kiyyaa waan hiriyaatiis hin beektaa waan ta'eef waan qunnameeru nama isii rakkataa hiriya jettee ofi galchitetu abbaa manaaf irraa fudhattee tidaarii bultii isii diddee rakkaa galtee irraa fudhattee jechuudha. Nama isiin harka ofiitiin nyaachifte nama gaafa isiin rakkatte rakkoo baaftetu abbaa manaa irraa fudhatee jechuudha. Kun waanuma jiru ta'ee ani beekaa akka firaankii sirra dalage malee ergaa guddoo waa of keessa qabuu fi mee waan argites waan dhageette irraallee atillee mata duree kanarraa dubbadhume. Dursa firaankichi akka maal fakkaata? Dubbadhu. Atillee dhiibamaa Muhammaduun keellee asii yoo dhagaye booda maali sila jala dhatti wasiin jala. Mana behu na shakkamu. Muhammaduun kiyya. Si beekaa inshaallah asumaanii Muhammadoo isiillee firaankiidha. Asiin jechuu barbaadna. Dhugaa kan keetii wallaahi hin jira beektee hedduudha. Dhugaa jettee namni tokko dammoo hin jiranii hiriyaa siin ta'anii akka nama sitti dhiyaatanii akka nama si jaalatanii akka nama siif yaadee ta'anii sitti dhiyaatanii nama jaarsaaf adda baasee jira namni anuuyyuu beeku jechuudha. Dhugaadha. Garuu namni waluun na jaalate manoo miti. Ofii kiyyaayyuu namni kun jira oduu namni haasa'u miti namni akkanattuyyuu arga jira anuu ofii kiyyaayyuu jechuudha. Dhugaadha wallaahi. Kanaafuu yootiin jaarsa kan kee gadhu qabadhu nama akkanaati osoo hin taane nama biyya galii akkasitti qotaataradha. Maalam akkamitti eeganii nama biyya galee qabii nama biyya kennaa qabate beeksisanii akka horii fuula qullaa ol keessa yaa'a harka oli qabatee dhiiraaf dhalaa ol keessa yaa'a akkamitti ittisuudha rabbi isaa eeguu malee rabbiin nu atisuu kanurraa nu kenne rabbiin irraa fudhatini faateellee rabbii irraa nu haa qabu jenna inshaallah hiriyaa si fakkaattee si jala garagaltee abbaa manaallee sirraa fudhattu rabbiin namarraa haa qabu yoo kolbaa wal jaalatanii fuudhan adiidha. Ammoo hiriyaa ta'anii hiriyaan deebitee hiriyaarraa abbaa manaa fudhachuun kun nama dabbara wallaahi. Dheerri si jammaroonni isaa fudhanii maali? Dubartii malee mazzazi. Wallaahi Dheerri isaa ni jaalachuu. Wallaahi abbaa fidanaadha dubartii. Jaalachoolle. Jibbuufillee bakka. Garuu dubartiidha irra caalaa. Dubartiidha yaanee nun dubartiidha. Waannaan dubartiidha irra caalaa dhiira dogongorsu jechuudha. Akkamitti?
dhiirri fakkeenyaaf akkaataa dubartii sanii ilaalee akkaataa dubartiis bakka wantumoo dubartii yoo waa wayii goote jala deemtee dubartii haala hin taane itti mul'iste kalaas. Sammuun isaa jijjiirame jechuudha. Harkaatu mooyii arginaa. San jijjiiramaa manaatti akkaan jaalatu lubbu akka lubbuutii jaalatu san irraafata sekan lima irraafata. Subhaanallah. Ayyee. Irra caalaan dubartiidha. Amma fakkeenyaaf ati dubartii taate yoo anaaf hin yaadin inni yoo haadha manaa akka qabaatu beetti yoo anaaf hin yaadin yoo dubartiin dubartii waliif hin yaadin dhiirri sammaroo iyyuu hin gahu. Dhugaadha. Isaan jechuun barii waan dhiqutu isaan soba. Jaalalli isaanii jaalala foorjiitiidha jechuun hin danda'ama. Dhugaadha. Yeroo baay'ee numatu jaalalaa miidhama. Numatu jaalatee illee bu'aa. Numatu jaalatee illee kiroroksii dhugaa. Numatu jaalatee illee jaalala saniif ufajjiisa jechuudha. Wallaahi waan baay'ee nama dhibu. Dafnee illee hin jaalannaa. Kan akka kiyyatti nama tokko jaalachuuf nan tura. Jaalallee nan deebi'u hin jibbu. Jibbinaan illee wallaahi keessa hin deebi'u qaba. Jibbinaan nama isa argaa hin fedhu. Jaalannaan isa ammoo kanaas biqaa onneen nama tokkocha narrateetti jechuudha. Jibbinaan akkuma san jibbaa jaalannaanis nan jaalladha kanaas. Waldaa rabbi kee irraa godhu hundaafuu inshaallah rabbiin jaarsi kee illee nagaa itti si galchu abiifti waan akkanaa yaadduyyuu hundoom asaa buyyuu hin qabdu beettee waan shakkii akkanaa. Sila sirraa shakku maali shakku wallaahi laazee. Inni illee muuxawaa waan ta'eef dhalatti inni dhiyaatu hin badaan shakku. Shakku dhugaa. Muuxawaan biyya keenya galii biyyumatti fadhu. Inshaallah. Qalbiin dhiiraa shawwadame. Feestaaliidha bara qalbii isaanii tarsaati yooma san tarsaati. Nu bira bari hin beektaa gire. Surree godhatee ol keessa yaa'a. Wallaa dhugaa jettee namni biyya keenyaa surree godhatee sodaa tokko malee dhalaaf dhiirti harkaa walirra kaa'attee wal duukaa yaa'a akka horii. Wallaahi rabbiin nu hasattaru malee madirii bultiin kun yeroo hedduu kan deeggamu argutti jirra. Wama xiqqishuudhaaf jechuudha. Dubartiin takka harkaata goggootee gaafa abbaa manaa namaa bira afoo deddeemte abbaan manaa kee qaata qalbiin isaa kute. Dubartiin takka faasurree godhattee mikiyaaza dibattee harkaata itti goggootee isii afoo deemna karaas inni dagate taqabu sanuyyuu. Saa olalaa. Odoo ijoollee iyyuu qabaate irraanfate. Wallaahi yoo nu dhugaa barre. Wallaahi subhaanallah. Dubartii wallaahi waan takka irra dhuftu. Dubartii harkaata itti goota irra dhuftu. Nama nu yoo heerumneetiin hin jenne yoo biyya galee yoo heerumneetiin hin jenne bar jaarsi kennaaf illee hedduu takka of tolchinee jaarsi kennaaf illee naqan jennu beektee inni yoo gabbayee harkaata gootuu harka kalaas irraanfate tamana. Eewa amma waa'ee harkaa taasifne kanaaf intalli takka teennuma naannoma kenna amma maqaa isii dha'uu hin barbaadu waan dhiyenna kanaa torbee kana keessa jechuudha. Bultii hoggaa afurii walii ijaarata wallaahi warabbil kaaba. Maal ta'anii amma isiin bakka jirti intalli wayii jechuudha. Ka abbaan manaa irraa qabame gibbii san keessa jirti. As fuutee namicha kana afoo harkaata gooti mataa qullaa afoo deemti surree waxxartee godhatti mikiyaaja waa akka ajaa'iba kana goote afoo deemti kanas harkaan isiin goone hin jiru abbaa manaa kanatu intala waggaa afurii waliin jiraatanii bultii hammam gayaa waliin ijaaratan itti jijjiiramuu jammare intala tanarraa jaalalaan qabamuu jammare isiin illee isa malee hin nyaattu shoofi abbaan manaa isii hidhaa jira haadha manaa qaba haadha manaa waliin saayibaa bare. Saahibaa harka isiirraa nyaatteerti. Waliin nyaatanii waliin dhugan. Intalli mi'attii kana malee hin nyaattu. Saahiba jechuudha. Waliin nyaatanii waliin dhugan. Yoo jaazaa dhufanillee jechuudha. Isii kana garagalee jalatti abbaa manaa isii janajjanuu feeti. Harkaatatti gooti. Isa malee hin nyaattu. Isa malee hin dhuddu jechuudha. Isa afoo akkaataa isiin godhattu akka abbaa manaa ofiitiyyuu akkana hin gootu jechuudha. Jara lamaan kanneentu wallole dhiyeenyuma kana. Wallolanii hanga bultii isaanii diigamu ga'ee biyyatti illee dawwalattee isiin illee jechuudha. Akkana du'aa hinaa godha abbaan manaa kiyyaa.
natti jijjiirameera dhalaa wayittuu akkan addaan nu baasee bultii jaalalallee walii qabanii kabajaallee walii qabanii wallaahi nama abbaa yaani maatii isiituu kabajuu jechuudha. Haguma xiqqoo sheexanaa dubartiin jechuudha. Afoo deddeemtee maal taatee abbaan manaa irraa qabamnaan namicha kana feetee jechuudha. Subhaanallah. Wanni akkanaa hin jira. Qalbii isaanii qalbiin dhiirotaa xiqqishoodha. Waanumatti qubaan tuttee argitu jechuudha. Baay'ee nama dhiba. Wallaahi irraa godhu inshaallah. Rabbiin hundaayyuu akka jechuudha. Wanni isaanii illee qulqulluu haa godhu hunda. Jaalallee walitti araarsu. Wallaahi hedduu nama dhiba kanaafi bultiin waan qallaaliidhaa miti saahiba jedhanii akka namaa galanii bultii namaallee warri diiguu hin jira waan ta'eef rabbi waan akkanaa irraallee nu haatissuu jechuu barbaada. Asimee waan jettu yoo jiraate. Homaa kana santi jedhu hin jiru wallaahi. Rabbi jaarsa keetti illee nagaan si agarsiisu. Warra wallaahi bultii isaanii diigamee bultii isaanii sababa dhala biraatti diigamullee rabbiin wallaahi bultii isaanii bultii gaarii isaanii faa taasisuu dubartii akkanaallee jaarsa namaa irraa of qusachuu jaarsa namaa dhiirri biraa guuteerama jaarsa namaa irra deddeemuun maaf barbaachise. Sunillee isii sunillee jaarsa isii jedhullee muluunuu jireenya gaarii jiraachuu barbaada waan ta'eef akkuma nafsi ofiitti waan gaarii yaaddisan. Namaafillee waan gaarii yaadu bareedaa. Kanuma jedha kanaa sun fiiramuu. Ayyaa biftii galatoom ulfaadhu turtii na waliin taasisti keessatti galateeffadhaa ariifachuu jirta rafuuf na fakkaate akkasii galatoomi siin jedhaa diraamaa firaankiillee sirraa dalagadhee firaankichillee mata duree lafaa kaameetii miti wanti waan kana kaasee fi waan kanatu ergaa of keessaa qabaa fi firaankii akkanaa dalagee siin jedhaa galatoomi siin jechuu barbaada damma. Hello. Seera isillee jechuudha. Wallahi rabbiin yaa godhu firaankii yoo jennu firaankii waa malee hin dalagamu. Akkasii wallahi kaashaala rabbi keeriyaa godhu bultii namaallee warroota bultii namaa akka seenee diigullee rabbi haa qajeelchu nullee nu haa qajeelchu warroota dhiiraallee rabbi isaan haa qajeelchuun jedhaani. Wallahi hiriyoonni kan abbaa manaa namarraa fudhatan hedduu arge waan jechaanis odoo hin taane sooshaal miidiyaa kanarraallee odoo hin taane ijumaanis argeera qaamaanillee argeera waan ta'e waanuma nu mudatee jirudha. Saayibattii jettee waliin nyaattee waliin dhuddee gaafa isiin dhibamte dhibee jala deemtee waa hunda goggooteef ishee santuu garagalee abbaa manaa isiirraa fudhatee bultii nama sanii diigee jechuudha. Bultiin waan qallaalee miti. Isiin ammoo jidduu galtee fitti gootee abbaa manaa harkaa fudhattee waan hin jirretti himaa waan hin qabne itti agarsiisaa harkaata itti gootee ufafoo bakka waan hin jira mitiire waan hin taane taanaan qalbiin dhiirotaa xiqqishuudha yooma san jijjiirama akka nuti miti nu jaalachuufillee hin turre jaalannaanis ammoo irratti duuna. Wallahi baay'ee nama dhiba inshaallah keeri maafi wanti hundinuu rabbi nu haa qajeelchu rabbiin abbaa manaa kennallee faaxeerraa nu haa qabu jennee du'aa itti goona. Akkasii bultii keessan jabeeffadhaa warroonni saahiba obboleettii xiyyaa maal jettanii abbaa manaa keessanillee hin barsiisina yeroo baay'ee dhiiratti sila wanti godhan hin jiru. Abbaa manaa keessa seeraan kunuunfadha qabadhaa nama abbaa tokko abbaa saahiban xiyya nama tokkollee hin barsiifne nama takka buleettiyaa fi nama hamma ta'etu beekamalee garuu maal godha Itoophiyaa galee ka firiidamiidha Itoophiyaan hin beektanii Itoophiyaa firiidamiidha dhalaaf dhiirtee waluma keessa yaa'u takkatti qalbii nama jalaa qola waan ta'eef kanaaf rabbi isaati isaan jedha rabbiin akkuma dura qalbii isaati maana kennamallee maana keessaa kaa'u yoo fuudhuu barbaadellee walaa daraaddaruu jechuu barbaada garuu ergaan firaankii kiyyaallee kana fakkaata. Inshaallah kanarraa waa hedduu barattanii nama hedduutu kan abbaa manaa irraa fudhatamee
hiriya ani walitti dhiyaatanii hiriyyammaa dhalaan kun jechuudha. Abbaa manaa nama jalaa fudhattu hin jirani argeellee dhagaheellee ka dhagahanirra ka argantu caalan jenneere Oromoo yoo mammaako. Kanaafuu dhagaheetii miti argeeti jaan ijuma kiyyaa waan argeedha waan ta'eef akkana sin jedha. Firaankichi ergaa qaba. Ergaa kanallee akkasiirraa hubattanii sin jedha. Intalatti wallaahi natti narrifachuu ooltuu ittillee hin himne akkuma kanaan ka'eetti irratti dalagee abbaan manaa isillee waan yuutuuba kiyya dalagu asumaanii dhiifama sin jedha. Anatu Firaanki irratti dalage malee isii abbaa manaa kiyya takkaa dubbistee hin beektu takkaa wal arganillee hin beekane sobaa asumaan nurraa fahame sin jedha. Akkasii daawwattootaa fi kabajamtoota aanannoo shoo jajjabeessaa sin jechuu barbaada inshaallah. Miidiyaan kun miidiyaa guddaa yoo biyyattis galee inshaallah yoo rabbiin jedhe waan guddaa irratti dalaguu barbaada. Garuu yoo rabbiin jedhe inshaallah malee jecha ofiitiin hin ta'u. Yoo rabbiin jedhe malee hin ta'u. Akkasitti sin jechuu barbaada. Fayyaa ta'a sin jedha.